Shamaa kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii keenya idilee odeessaaleetiin walitti deebinee jirra. Odeessaaleen torbanitti guyyaa sadiidha kan isin biraan geenyu. Aniyyoon Ingidaa Abrahaam Birruu fi Guyyoo Waariyoo qopheessitooti qophii kanaa har'as akkuma baratame mata dureewwan garaagaraa filachuudhaan dhimmoota ijoo tibbanaa irratti kan marii taasifnu ta'a. Sana dura garuu baga nagaan dhuftan jecha odeessa gaggabaabaa ni qabna natti fakkaata. Dhimmoota ijoo har'aaf qabnutti ce'uu keenyaan dura odeessa gaggabaabaa gara keessanii jira. Yaa odeessa gabaabaa gabaasni irra dubbannu keessa tokko guyyaa Qidaamee yookiin Sanbata xinnaa darbee godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyii ganda Goodaa Galaanii jedhamu keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa 4 kan jireenya qe'ee isaanii keessaa fuudhee bakka qonnaatti mana keessaa fuudhee bakka tokkotti ajjeesuudhaan reeffa isaanii gubee jira jedhanii oduun akkasii Oromiyaa keessatti kutaawwan garaagaraatti tibbana dhagaa jirra. Oromiyaan lola hamaa keessa akka jiru namuu quba qabaachuu qaba. Lolli kun uummata nagaa hedduu gaaga'aati jira. Karaa biraatiin immoo humnoota wal waraananii gidduutti illee gaagaamni guddaan uumamaa akka jiru dhagaati jirra. Odeessi Shawaa Lixaa kun akka agarsiisutti maanguddoo ganna 65 kan suura ishii viidiyoo kanarraa argitan dabalatee gara namoota 4 baadiyyaa ganda Goodaa Galaanii keessatti fixuudhaan magaalaa guddoo aanichaa Baalamii keessatti reeffa isaanii gubee jira. Warra ajjeefame kana keessaa dubartittii suura ishii argitan kan maanguddoo ganna 65 kana qofadha kan sirna awwaalchaa ishii gaggeeffame. Dubartii kana immoo bifa sukkanneessaan erga ajjeesanii booda miila isii walitti hidhanii lafarraa harkisuu isaanii dhageenyeeti jirra. Taateen kun Shawaa Lixaa qofatti keessatti mul'atu malee Oromiyaan keessa bakkee lolli jiru hundumattuu tibbana uummati nagaa bifa wal fakkaatuun gaaga'amaa akka jiru dhagaati jirra. Odeessa kana wajjin wal qabatee maaliif kana godhanii kan jennu hawaasa ganda sana dubbiseetan jira. Wal waraansi guddaan naannoo sanatti turee jira. Gaagaamni guddaan humnoota mootummaarraa gahee akka jiru dhagayeetan jira. Sanaaf egaa humnooti mootummaa bakka baay'eetti haala uummata nagaatti ba'aa akka jiran kan dhagaa jiru. Haleellaan suukanneessaan kun godinaalee keessumaa sochiin waraanaa bilisummaa Oromoo bal'inaa keessatti mul'ata jedhaman giddugala Oromiyaa akkasumas lixa Oromiyaa darbees gara kibbaatti irra deddeebiidhaan dhagahaa jirra. Lubbuun lammiilee nagaa hedduun darbaa gochoonni suukanneessuun bachuuf yookaan dhagahuuf iyyuu namatti ulfaatan hedduun raawwatamaati kan isaanii jirani. Gaagaamni waraana Oromiyaa ammas itti dhufee jira. Guyyoo gama keenoo maaltu jira? Gama keennaanii dhukkubaan wal qabataa dhibeen vaayirasii Iboolaa kadhiyoo tana waggoottan muraasaan dur biyyoota lixa Afrikaa 3 Siraaliyoon Gaanaa fi Laabeeriyaa keessa nam 11 lijjeefte ammallee bifa haaraan deebitee dhufte jedhanii gochi sanyii vaayirasii Iboolaa kun kan Maarburg jedhan biyya lixa Afrikaa Gaanaa naannoo kutaa bulchiinsa Ashantii keessa mul'achuu isaa dubbatama. Dhukkub kanaan wal qabate namooti dhibeen kun vaayirasiin kun jalqaba irratti argam namooti lamtaan hospitaal keessa lubbuu dhabuu qorannoo laaboraatoorii Senegaaliif Gaanaa keessa godhamte mirkaneessitee jirti. Iboolaan bar 2019 qorattoota addunyaa yaalii jajjabduun booda qorichi ittiin fayyimna arganni jedhanis bifa haaraan deebiin hamgaaga'uu jira jechuudha. Addunyaan 2019 irra jalqabdee vaayirasii kooroonaa jidduu tan keessa immoo Maariyee Jaldeessaadhaan sadeessoo irratti amma Iboolaan deebi'ee dhufuu jira. Kunillee dubbii jajjabduu addunyaa. Weerarri kun isaan maateera. Gama kan biraatiin gumiin dhimma Islaamaa Itoophiyaa hoogganoota waggoota 3 dhufaniif isa tajaajilan filateeti kan jiru. Bu'uuruma filannoo gumii dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa kanaan Sheek Haaji Ibrahim Tufaa durataa gumii dhimmoota Islaamummaa kan waggoota 3 dhufanii ta'uudhaan filatamaniiti kan isaanii jirani. Gama kan biraatiin Sheek Abdul Karim Badraddiin itti aanaa dursaa. Gama kan biraatiin Sheek Abdullaziz namni jedhaman ammoo itti aanaa lammaffaa ta'uudhaan filatamaniiti kan isaanii jirani. Akkasumas Sheek Hamid Muusaa barreessaa gumii dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa kan waggoota 3 dhufanii ta'uudhaan filatamaniiti kan isaanii jirani. Egaa uummanni Islaamaa amantaa Islaamaa hordofu yookaan uummanni Musliimaa murtoo kanarra yookaan filannoo kanarra ga'uudhaaf bu'aa bahii hedduu keessa darbuun ni yaadatama. Baga milkooftanii jechuudhaaf filanna carraa kanaanii gara ajandaalee babal'ifnee ilaalluutti haa ceenu. Jalqaba irratti maal qabna Abish? Jalqaba irratti dubbii magaalaa Finfinnee wajjin wal qabatu irratti dubbannaa. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee tibbana walgahii mana maree magaalichaa irratti haasaa godhaniin daangaan bulchiinsaa godina addaa Oromiyaa fi
godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee fi kan magaalaa Finfinnee dhiyootti akka sararamu kanaafis gareen ijaaramee akka jiru waltajjii kana irratti dubbatanii jiranii. Dhimma kana qofa osoo hin taane dhimmoota garaagaraa irratti ibsa kennanii jiranii Aadde Adaanach dhimma daangaa akkasumas dhimma itti fayyadama manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessumaa dubbii alaabaa fi faaruu naannoo Oromiyaa manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessa irratti finxaaliyyiin Amaaraa inumayyuu mana maree keessa warri jiran dabalatee gaaffii kaasaa jiranii sanarrattis deebii kennanii jira. Hammalee illee har'aa odeessaalee kennaan qophii ispoortii ilaallataalee dubbachuuf jirra. Dorgommii shaampiyoona addunyaa 18ffaa USA Oreegonitti godhamuu jiruun Itoophiyaan milkaa'u dubbatamaa. Itoophiyaan waancaalee warqii 3 fi silvaridhaan meetii 3 walumatti jaargattee jirti. United States of America taasistee lammeessoo gubbaatti argamti. Qophii kanarratti warra hirmaatan keessaa atileetota Oromiyaaf Tigraay irraa dhufan Itoophiyaaf oolmaa jabaa ooluu jiranii dureen atileetota tanaa Daraartuu Tulluu jabduu qiliixamuu jirti. Dubartooti Itoophiyaa illee jabduu nam qolchuu jirti. Intalti kalee galgal nam qolchita warra Tigraay waan isiin dubbatte midaaliin addunyaa walirraa fudhanii dubbachuu jiranii nageenyi Itoophiyaatiin wal qabatee waan kaafte qabdii gammachuun guutuu kataatu yoo ati gammadu waan jette kaaftee jirti. Gar siyaasaa biyyatti jeexxeen talalletuun dubbifteetiin wal qabate gareen TPLF fi mootummaan jiddu galeessaa marii godhuu fi itti deemuu jiranii mootummaan garee murteeffattuu argate mariif qophii ta'uu beeksisa jira. Gareen Tigraay illeen Naayiroobiitti horgodhamirratti warroota bakka na bu'anii ergaa jettee jirti. Warri kun lamaan garuu jaarsa araarraa walii galuu hin dandeenye taanillee bal'imna irra dubbanna. Xumura irratti paartiin Madirak yookaan gamtaan paartilee Madirak maqaa jedhuun beekaman ibsa baaseeti kan inni jiru. Ibsi bal'aan paartiin Madirak baasirra jireessaan walitti bu'iinsi Itoophiyaa kutaalee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiran dhaabbatee gara nagaa buusuutti ce'amu mariitu faladhaa ejjennoo jedhu calaqqisiisee jira. Dhimma kanallee gaggabaabsineetuma kan ilaallu ta'a. Kallattiidhumaan gara dhimmoota bal'inaan ilaaluudhaaf filanneetti haa ceenu. Kantibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee gaaffilee miseensota mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa ka'aniif deebii kennaati kan isaanii turani. Akkuma Abrahaam iyyuu jalqaba irratti kaafte dhimmi daangaa Finfinnee fi bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee gidduu jiru dhimma ijoo gaaffilee kaan keessaa isa tokko ture. Dhimma kanarratti deebii kennanii jiru Aadde Adaanach. Gama kan biraatiin manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoon maaliif baratamaa akkasumas ammoo faaruun Oromiyaa maaliif faarfatamaa jechuudhaan gaaffilee miira finxaaleeyyii Amaaraa qaban kan mana marichaa keessaa ka'aniifis deebii kennanii jiru. Dhimma daangaa irratti Finfinneen daangaa Finfinnee fi bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee sararamuu dhabuun bu'uura rakkoo ijoo ta'ee yeroo dheeraadhaaf turuu kaasaniiti kan isaan jiranii. Dhimma kana sararuuf deemaa jirraa waan jedhuudha kan isaan kaasan. Abrahaam waan kana hordoftee. Dubbiin bulchiinsa daangaa bulchiinsa godina addaa Oromiyaa fi magaalaa Finfinnee waggaa jijjiiramni dhufee kaasee dubbii ajandaa guddaa ture. Uummati Oromoos waan gaafataa turedha. Namooti Oromoo bakka bu'anis aktivistooti hayyooti Oromoo hawaasi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee gaafataa turanii. Dubbii kana irratti yeroo tokko ministeerri muummee Abiy Ahmad koreen daangaa sararu kan magaalaa Finfinnee irraa hundeeffamee fi hogganoota magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa hundeeffame ijaaramee akka ture nutti himanii turan waggaa 3 dura yoo dogoggoruu baadhee ergasii garuu yeroo dhiyootti dhimma kana wajjin wal qabatee oduun haaraan dhageenya hin jiru. Yeroo jalqabaatiif Aadde Adaanach koreen yookiin immoo gurmuun daangaa bulchiinsaa jechaa jirra. Daangaa jechaa hin jirru. Daangaa bulchiinsaa godina addaa Oromiyaa fi naannawaa Finfinnee fi magaalaa Finfinnee sararuu ijaaramee yeroo dhiyootti akka daangaan sararamu dubbatanii jiranii. Gaaffiin daangaa fi bulchiinsa daangaa wajjin wal qabatu by the way amma kan ka'aa jiru keessumaa finxaaliyyii Amaaraa kan miseensota mana maree magaalaa Finfinnee ta'an irraa yaadattoo ta'e Dr. Xilaayee Mangisteen itti fakkaata. Namni kun miseensa paartii Biltsiginnaatti baay'ate. Paartii Biltsiginnaa keessa dhimma daangaa Finfinnee fi dhimma Finfinnee ilaalchisee ejjennoo wal fakkaatan akka jiru waltajjii kan raawwachuu hin dandeessa. Ejjennoo eliitiin Amaaraa magaalaa Finfinnee irratti armaan dura qabus hin beekna. Saboota biyya san keessa jiran
keessa sabi addatti dhimma Finfinnee Oromoo fuuldura dhaabbataa jiru eliitii Amaaraa qofaadha. Sanarratti kan deebii kennanii deebii isaanii kana wajji wal qabatee waan viidiyoo gabaabaa qopheessinee jirra isa daawwannee ወደ gara muriitti deebiin. የአዲስ አበባና የኦሮሚያ በዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ወሰንን ካነሳን እስካሁን ድረስ ሪፈር የምናረጋው ወሰኑ እዚህ ነው የምንልበት የተለየ ህግ የለንም። ወደዛ ከሄድን አዲስ አበባን ወደ 22000 ሄክታር ወደ ማድረግ እንሄዳለን። እስከዛ ድረስ መነሻ ማሳያ ስላለን እስከዛ ድረስ ወሰን ተብሎ የተቀመጠ ነገር ስላለ ከዛ በመለስ ግን ጉልበት ያለው እንደፈለገው የሰፋበትን ሁኔታ ነው የምናገኘው። ወረድ ብለን ካጠና የተከበሩ ዶክተር ሲሳይ እንዳነሱት ህግ ግን በግልጽ አስቀምጧል። የድንበር አካባቢ ጉዳዮች የወሰን አካባቢ ጉዳዮች እንዴት መፈታት እንዳለባቸው አንድ በጋራ ይላል ቻርተራችንም ያነሳል። ሁለተኛ በጋራ መፍታት ካልተቻለ አዲስ አበባና ኦሮሚያ ክልል በጋራ መፍታት ካልቻለ የፌደራል መንግስት ይፈታዋል ነው የሚለው ይወሰናል በዛ መንገድ ይላል በይፋ አስቀምጧል። ይሄንን አሰራር ባልተከተለው ሁኔታ በ1986 የአዲስ አበባ አንድ አዋጅ አወጥቷል። ወዳውኑ ነው ሪጀክት ያደረገው ኦሮሚያ። በዛ ሰዓት የነበረውን ጭቅጭቅ የምታስታውሱ ሰዎች ታስታውሳላችሁ። የዛሬ አይደለም 1986 አልመከርንበትም። ህጉን የጠበቀ አይደለም፣ አሰራር የጠበቀ አይደለም። በጋራ መወሰን ይገባናል፣ በጋራ አልወሰንም የሚል ነው። ከዛ የተነሳ ስለ አዲስ አበባ ወሰን ሲነሳ ብዙ ነው የሚነሳው ማለት ነው። ብዙ የተለያየ ህጎችን የትኛው ነው ትክክለኛው እንተው ለጊዜው እሱ አሁን መፍታት ያለብን እሱን ሁሉ ትተንኛ መፍታት ያለብን መወሰን ያለብን ዊን ዊን ይላሉ ፈረንጆች። የጋራ ተጠቃሚነትን አብሮ መኖርን ዘላቂነትን ማዕከል ባደረገ መንገድ መፍታት ነው። አለበለዚያ በእጥፍ ሰፍቶ በሄደ ሁኔታ ላይ ወደ ኋላ ተመልሰን ከኢህአዴግ በፊት የነበሩትን ህጎች አንስተን የምንነጋገር ከሆነ አይጠቅምም። Adde Adaanach kaisaan jedhan daangaan bulchiinsaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa sararuudhaaf wanni akka riifaransiitti fayyadamnu hin jiru jedhanii achumatti immoo wanni riifaransii ta'uu danda'u akka jirullee kaasanii jiranii chaartarii magaalaa Finfinnee ka bulchiinsi Ihaadig gaafa dhufu magaalaan Finfinnee ittiin hundooftedha. Akkaataa chaartarii sanaatiin Finfinneen hektaara 22,000 hin caaltudha. Kana jechuun magaalaan Finfinnee ka chaartarii keessa jirtu hektaara 22 jechuun kotobeedhaan deebi'aa haqaaqiin deebi'aa karra qoreen dabalatu haqaaqiin illee dabalatu laaftoon dabalatu furiin dabalatu alambaankiin dabalatu Qalabatii sana yaa qubeeluma magaalaa Finfinneetti ijaarame sana keessa jirti. Egaa sana ol Finfinneen gara dachaa ol amma hektaara 54 irra jirti. Kanaafuu kan gochuu dandeenyu riifaransii kanas hin fayyadamnu jechaa jiru. Win-win situation. Win-win jechuun magaalaan Finfinnee godina addaa Oromiyaatiif waan kennitu qabdi, waan irratti negotiate gootu qabdi. Godinni addaa Oromiyaa naannoo Finfinnees waan irratti negotiate godhu qaba. Dubbii daangaa hojii wal qabatee dhimmuma godina addaatii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee godhanii kaasanii gara dhumaatti kan waltajjuma kanarratti isaan kaasan Finfinneen gaafa bal'attu maaltu akka Finfinnee irraa bademmoo isaan kaasanii jiranii maaltu irratti negotiate godhamaa kan jedhu hin kaafne. Gaafiin naangallee yuusu win-win wanni jedhan hin jirtu jechuudha. Namni tokko dhufee ooburu tante taate midhaan gubbaa facaafatti yoo aamati wanni ati win goon hin jirtu. Inni wins godhee sirra aamatee jira. Bara 2018 gaaf jijjiiramii gufatu kun dhufee gaafiin gugurdoon Oromoo tokko daangaa tokko afaan Oromooti tokko dubbi Finfinnee taate. Mucaan afaan laafaa dhaalabbaa dhabaa jedhani. Oromoon afaan laabeennaanii qayo firrattam gaafiin gaafas Oromoon gaafachaa ture kanuu mirkanaa'u. Amma immoo maaliif hagi qarjirsuuniyyuu faarfamee alaabaan Oromoo maaliif faarfamee afaan Oromoo maaliif dubbatamanii magaalii Finfinnee maaliif maqaan Finfinnee jedham gaafa akkanaa dhiyaachuu jira jechuudha. Asirratti
wanni Adaanech Abeebee kaaftee dhuga laf jirtirra persenta duwwaa qabxi shaniin caalte enamanu maalir dhagaannu lafa qabnu siilleen kaasuuf yaalte turte researchii fi historical fact irratti hundaa'uu dandeenya dhimma magaala Finfinneetii wal qabat falmii afaaniin godhamtu oraata irra ta'ini falmii ragaa qorannoo irratti hundooftee fi historical fact fudhan historically gabaabsee kaasuu fedha magaala Finfinnee bar 1845 jedha akka seenaatti waggaa 160 dur babal'in uumat mans jedhan gosa Amaaraa keessa namichi Saahila Sillaasee jedhan waggaa 34 oliif Itoophiyaa bulche Saahila Sillaaseen kun akaakuu Minilik of Shawaa jaarsa jedhaniin haa eege Oromoo wanni ersuuni namni kunini waggoota 40 dhiyaataniif haa biyya Itoophiyaadhaan tan bulche keessatti daba hamaa manni Oromoo irratti dalagaa ture historians yookaan nami seenaa biyya Britaniyaa yookaan Ingiliz William Cornwallis Harris nami jedhamu kitaab isa The Island of Ethiopia jedha keessa barreessee jira. Saahila Sillaaseen kun yeroo naannoo Finfinnee dhufe Oromoota weerar yakkoota hamaamonni dalag akka inni loowwan Oromoo fardoota Oromoo saami manneen Oromoo gubaa bashannana biddi qanqaamachaa turu akka inni dubartoota Oromoo kalafirra buqqisanii booji'amanii qoosaa turan bal'ise kaasaa ture jechuudha. Uummati tokkoof agoon yoo ta'u gareen biraa immoo uummati sun yoo miidham gammada turte waan jedha kaasaa jira. Saahila Sillaaseen kun du'e naani namummaan isa dhiyaatoo kaayila malaakota nan kulleen dhufe Saahila Sillaasee oomis fakkaataatiin itti fufe Itoophiyaa Oromiyaa gooluu ka'e jechuudha. Namni kunin adoo guntiriin du'e Minilik dhufe. Achiin duub Minilik dhimmi Finfinneetiin wal qabate dhimma Oromootiin wal qabate yakkoot guguddoo inni dalagaa turin beena garuu karoor Saahila Sillaaseen sun milkeessuu dadhab milkeessa jira jalqaba irratti karoor kan milkeessuu fi tokkoffaa Saahila Sillaaseen diinuu fi waraanuu fi qawwee fiitiin dhufe Oromoo cabsuuf yaalii godha ture Oromoon waggaa 40 bar Saahila Sillaasee cabuu hin danda'in bar Minilik cabee jechuu maaliin cabee watette gantoota Oromoo kee jirtu sunt fayyadame Oromoo cabsuu danda'e maal godhe Minilik Inxooxxoo gubbaa qubate gaar Inxooxxoo gubbaa qubate gaar Inxooxxoo gubbaa namoota Oromoo fayyadame Oromoo cabsaa ture jechuu gochoota inni dalagam keessa hin qaabattanii fardoota Oromoo saamuu uummata Oromoo lafisa irra wanneedhu Finfinnee qara gaar Inxooxxoo gubbaa taa'ee dooyatee Oromoo fayyadame eegee Oromoo cabsee Oromoota Finfinnee qabateen duuba gad bu'ee magaala Finfinnee jijjiiree jechuu magaala Finfinnee achirra jalqabde maqaan isii jijjiirame kaduri Finfinnee tur maal ta'e Addis Ababa ta'e jechuu sirbooyi ka sirbame jira Inxooxxoo dhaabbatanii caffee gad ilaaluu nafe Finfinnee loon geessanii hora obaasuu nafe tullu daalatti irratti yaaliin gullalla afe gafarsi darbanii qoraan cabsachuu nafe hurufaaf bombii irra jabbila yaasuu nafe bar jarri dhufanii loon keenyalleen dhumanii eda mashaashaan dhufe birmaddummalleen hafee itti Oromoon kawel birmaddummalleen afola tulamat sirba mitbe afol keessatti guddoo kaas yaa so akka waligalaatti historically ali kun akkanaan dhufe garammoo ragaa qorannoo seenaatti yoo kadhumni taate barreeffamooti gargaran jiranii dhugaan laf jirti akka hin dheeressineef historically magaalii Finfinnee eessa kaate eessa jirti waan jedhu duubratti itti deebi'e. Dubbinuma adde Adaanech irraa ka'uudhaaf seerri ifatti jiru kuntiri fargoon irraa dubban hin jiru jechuudhaan kan isaanii dubbatanii as deebi'anii ammoo bu'uura seera hundeeffama magaalaa Finfinnee kan bara chaartaraa tureetiin hektaara 22,000 magaalaan Finfinnee jechuudhaan nutti himaa jiru isaanumti mataan isaanii yoo akkuma Abrahaam jedhe waltajjii tokko irratti wal dhiitu lamadha kan isaan dubbatan. Isa bara chaartaraatti deebisuu hin dandeenyu jechuudhaan kan isaan dubbatan maaliif kan hin danda'amneef dhimmi Finfinnee gaaffiin Finfinnee gaaffiin daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee yeroo hundumaa gaaffii ijoodha kan ilmaan Oromoo dhalattoonni Oromoo waggaadhaa gara waggaatti guyyaa guyyaadhaan gatii guddaa itti kaffalaa ba'anidha. Seerri hundeeffama magaalaa Finfinneetiif ifatti jiru qabiyyeen lafa magaalaa Finfinnee hagana jedhee seerri murteessee jiru bakka jirutti referensii irra dhaabbannee murteessinu hin qabnu jechuudhaan gara duraatti deebisuunis hin danda'amu gara hektaara 22,000tti deebisuunis hin danda'amu jechuudhaan murteessaa jiru jechuudha adde Adaanech fa'aa. Amma koreen hundaa'e jedhame kun maalirra dhaabbatee ture kan inni murteessu erga seera hundeeffama magaalaa Finfinnee sana akka referensiitti fayyadamuun hin danda'amu ta'e erga Finfinnee bakka isheen qabiyyee seerri kennuuf itti deebisuun hin danda'amu ta'e bifa kamiin akkamiinidha kan isaan nuuf sararuudhaaf deemanii wanni jedhu gaaffii guddaa itti ufiinsaan illee rakkoo guddaa uumuudhaaf deemudha jedhee yaadan. Daangaan bulchiinsaa Finfinneef godina addaa Oromiyaa sararamuu qaba kun gaaffii yeroo dheeraati
daangaan kun sararamuu dhabuudhaan Finfinneen barootaaf waggaa waggaadhaan uummata nyaachaa qabiyyee ishee bal'ifachaa Oromiyaa liqimsaa godina addaa qaama jedhamu sana liqimsaa uummata duguugaa fixaa buqqisaati kan isheen turte. Wanti kun dhaabbachuu qaba. Daangaa isheetti deebi'uu qabdi Finfinneen. Daangaa isheetti deebi'uudhaaf immoo seerri bu'uura hundeeffama magaalaa Finfinnee dookumentii ijoo irra dhaabbanni murteessuudhaaf dandeenyudha jechuudha. Kun immoo hin hojjetu nuun jechaa jiru kantiibaan. Riifaransiin biraan jiru yoo ta'e riifaransuma jiru fayyadamtaa mi'ate. Riifaransiin biraa eega jiraanne chaartarii magaalaa Finfinneetiin ala wanni benchmark yookiin bottom line ta'uu hin jiraatu. Dubbii keenya irratti adda addaan waltajjii kan irratti gara boodaatti sagalee isaanii isin dhiyeessinaa. Magaalaan Finfinnee dachaadhaan bal'achuu kaasanii dachaa ol bal'attee basically 50 hektaara 54 22 irraa 54 soddoma dabalatte yoo xiqqaate kun iyyuu gaa kan mootummaa nama. Yaa hektaarri kun lafa beeki. Lafa kanarra immoo namatu ture. Nama wajjin aadaatu ture. Aadaa wajjin eenyummaatu ture. Eenyummaa wajjin afaantu ture. Hunda kanatu magaalaa Finfinneetiin dhuunfatame jechuudha. Kanaafuu adda addaanach win-win solutioniin isaan jechaa jiran wanni irratti negotiate goonu negotiable ka ta'e eenyummaa Oromooti moo afaan Oromooti moo aadaa Oromooti moo gosoota Oromoo lafa kanarraa duguuganaman irratti genocidein irratti raawwatame irratti negotiate goota akka Oromootti. Isaan amma magaalaa Finfinnee bakka bu'anii jiranii probably interestii Oromoo tarkaanfachiisan jennee hiyyaannu because bakka sana bakki interestiin Oromoo itti tarkaanfatu miti arma dura tiraakii leessanii armaan dura turen. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa akkasuma bulchiinsa godina addaati. Ajandaa Oromoo qabatee warra kana faana kan negotiate godhu. Garma Oromiyaatiin maal akka jedhamuu danda'u hin dhageenya. Garuu lafti Oromoodhaa waggootaaf hektaarri haga kana gosoota Oromoo wajjin eenyummaa Oromoo wajjin afaanii fi aadaa Oromoo wajjin duguugamee bade. Ciraansaa bade negotiable ta'a irratti mariif dhiyaattayi kan jedhu gaafii kaasuu barbaada. Lammaffaa gubbaatti lafti haga yoonaa saamame kan gosooti Oromoo haga kana irraa buqqaan Finfinnee jalatti akka turu akeekan baay'ee adda addaanach dhumarratti yaada isaan kaasan akkana gubbaatti gara dhumarratti lafti kun lafuma Finfinnee ta'ee itti fufa kan jedhudha. Maaliif amma Oromiyaa jalatti bu'e lafti kun? Hektaari 30 sun Oromiyaa jalatti bu'e maal rakkoo qaba? Uummanni Finfinnee maal miidhama? Qoyyaa qabxiilee jajjaboo kaasuu guyyeessa. Lafti Oromooni lafti Oromiyaa kun uummata magaalaa Finfinnee jiruuf akka didhaatti akka opportunity lakkaa'ame afaan Oromoo aadaan isaa Oromoon uummati isaa akka tireetitti maaliif lakkaa'ame? Shimallis Abdiis afaan maaliif hin bulchan amma lafa adda addaanachii fi gareen isaanii lafa chaartaraan ka Finfinnee ta'aa bulchanii Shimallis bulchuu yookiin immoo gareen Oromiyaa bulchuu kana booda dhufuus maaliif lafa kana hin bulchu? Maal rakkoonsaa? Oromoon magaalaa Finfinnee bulchuu hin danda'u. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa lafa tana bulchuu hin danda'u. Oromiyaan Finfinnee irraa ka fayyadamu qabdu qoshaashaa fi maayin bishaan qaaqiita ka fayyadamanii laga daadhii irraa ka fudhatanii dependent almost magaalattiin harka 100 jechuu sadarkaa dandeessutti Oromiyaa irratti depend kan taate jirtu. Maaliif hin bulchitu ture? Maaliif hin bulchitu? Gaafii guddoon kanadha. Dubbii kan biraatiin immoo manneen barnootaa ibsaa bishaan daandii fa'aa gaafatu jette uummati naannoo kana jiru. Yaaduma kana keessatti gaafii guddoon daangarra jirtuu fi hawaasi gam lamaan irratti ishuu guddaa ta'ee fi akka rakkootti himamu rakkoo bishaanii, rakkoo ibsaa, rakkoo daandii fi rakkoo bu'uuraalee misoomaa himata uummatii godina addaatti. Izaat kana qofa himataa. Maal seeta biraami jechuun jalqabaat haatee yoo irra ka'e win-win jechoota afaan siyaasaa hin jiraniif afaan siyaasaa afaan jechi afaan masgida afaan jira afaan siyaasaa yoo hin ta'ini win-win taphee namni hin jiru. Win-win jechuudha hiika isaatiyyuu Adaanech Abeebee yoo hubattuu wallaaltiin beek malee korona vaayirasii addunyaa gaaga'ee qorichaan dhowwuuf yaalanii namilleen dhumate dhumirratti qoricha argachuu dadhabanii walumaan jiraannaa jedham namichi kan hin dandeenye walumaan jiraannaa jedhan. So koronaa nam waliin jira namillee maaskii laaf kaayee jira kallee dabree hin dhiqatu yeroo saatii argattee koronaan abba fedhe beekaallee qaroollee gootallee abba fedhe yoo carraatti argatanii ijjeessaa jechuudha. Kanaafuu exploit uummata keessa godhuu jiru dhukkubi kun tolchuu danda'a jechuudha. Finfinnee keessatti win-win taphannaan Adaanech jettu lafti Oromoo heektarii 30,000 sun almost taayyuu saamame
Kanaafuu deebiin danda'u jechuudha. It's a simple language. Armirratti qorannoo hor hayyoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee fulbaana bar 2018 gubbaa Dr. Milkeessaa Midhaagaa Gortokko akka fakkeenya akkaasaa Dr. Milkeessaan qorannoo isaa keessaa maal jedhee daangaa murtaa'aa hin qabdu jedhe Finfinneen daangaanis hin jiru jedha sadarkaa daangaa keessa yaayyuu baate akka fakkeenyaa yoo kaasu kibbaan akka Bishooftuu daraartee bal'attee deemaa jirti kotobee daangaan qabdu daangaan isii ka'ee walloof Tigraay tejja Tigraan fottoo feeti Tigraay illee garan dhiibdee isuun fudhachuuf jirtu danda'e. Kaan ammoo gar dhiyaatiin burraayyuu angolota amboo cabsitee lixa Oromiyaa Wallagga fadaguu danda'e ollaa yoom faalleen bahuu danda'e. So qorannoon Dr. Milkeessaa ifaa jechuu bar 1997 keessaa wayyaaneen gaafa babal'ifannaa lafaa kan Oromoo raggootu gandoot baadiyyaa 23 Finfinnee jalgalaa'edha. Qorannoon Dr. Milkeessaa kun gandoot baadiyyaa 23 uummati harka dhibba keessa 70 uummata Oromootii jedha. Uummata kan gaafa guutuma jimlaan fudhatanii Finfinnee jalgalchan bu'uuraalee misooma kennuun barnoota afaan aadaa eenyummaa kan tokkollee namni konsider godhin jiruu jechuudha. Maal godhanii qaayitan irra dhufanii ijaaranii man barnoota mooderni jedhanii afaan Amaariffaa sii bananii amantaallee akkasuma tolchanii aadaallee tanam dhibii dhufanii sifaanii wanni finxaaleeyyiin Amaaraa ta Finfinnee keeyyaatuun ammaan tan dhufte afaan Oromoo akkam Finfinnee keessa dubbataman jechuun giraawundi bar 1997 wayyaaneen Opdio Ato Adaanech Abeebee waliin taate goote jechuudha. Arteen Adaanech Abeebee waliin. Kanaafuu amma akka waliigalaatti akkuma Dr. Milkeessaan jedhe daangaa Finfinnee wanni hin qabdu dallaan qabdu sistemaatikaali hojjetan yoo haqaabatti taate naannoo Oromiyaa kan keessatti wayyaanee piroojeektii si argitu warshaaleen gugurdoon industiraaleen gugurdoon yookaan oomishii midhaan gargaraa karaaleen gugurdoon magaalota Oromiyaa irratti xiyyeeffatan amma daamma karaan isii guddaan arma ka'ee karaan guddaan maal jedhan expressway kiiloomeetira 100 daamma seena. Amma Oromiyaa wanni itti karaa kana addaan kuntaa sistemaatikaalii fagoo irratti hojjetanii jechuudha. Amma wanni tolchuu danda'an tokko callaa maal seeta dubra gaaf waraan keessatti dura ijoollee walirra booji'uu jira. Yoon tal dubra sirra booji'anii war suniin turte wala taraaramtee inni akka jaarsa raaraa dhufe dubri si gaafate dubra aaduma fuudha inni araaramtaaf hin dabarsita. Namni ilmi dhiiraa sirra booji yookaan ilmi dhiiraa sun loltee deeffatta yookaan ilmi sun dhabdee ilmi kan kee garbichitaa jechuudha. Lafa Oromoo lolanii aadaan taatu dhugaan taatu seeraan taatu humnaan taatu yoo danda'am taatu guyyaa ofii eeggatanii deebisu malee win-win negotiation wannedhaan that is game. Tabi ijoolleeti. Asirratti qabxiileen ilaalamaa deemuu qabu jedhanii yaadu kan biraan dhimma gaaffii Finfinnee kana dhimma abbummaa Finfinnee irratti uummanni Oromoo kaasu dhimma daangaa Finfinneetiin wal qabatu kana biltsiginnaan ta'e jedheetti yaade maalidha kan inni gochaa jiru gaaffii yookaan dhiibbaa uummata godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetiin dhimma wal qabatu qofa godhee ilaalu akka sanaan dhiheessuudha kan inni barbaadu gaaffiin Finfinnee gaaffii yookaan dhiibbaan Finfinnee dhiibbaa hawaasa yookaan uummata godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee keessa jiraatu qofa sanarratti daangessee gaaffii Oromoo maraa akka inni hin fakkaannetti dhiheessuudha kan inni yeroo hedduu irratti hojjechaa jiru biltsiginnaani. Adde Adaanech illee wanti isheen kaastu kanumadha. Amma Adde Adaanech daangaa Finfinnee fi daangaa bulchiinsaa Finfinnee fi godina addaa ni sararraa yeroo jettu akka waan rakkoo godina addaa Finfinnee gidduu jiru sana rakkoon sun sana qofa ta'e sanaaf akka furmaata godhan kaastee gooteeti kan isheen kaasaa turte Adde Adaanech. Kun garuu kana miti gaaffiin Finfinnee gaaffii Oromoo maraati gaaffii Oromiyaati hidda Oromiyaa walitti hiitee jirtudha Finfinneen Oromiyaan Finfinneedhaaf gatii guddaa kaffaltee jirti uummanni Oromoo waa'ee Finfinneetiif barootaaf gatii guddaa kaffalaa turee jira ammas kaffalaati kan inni jiru dhimmi Finfinnee dhimma uummata godina addaa Oromiyaa keessa jiraatu qofa miti dhimma Oromoo maraati yoomiyyuu dhimma akkanumattiin akka qoosaatti bu'uurri seeraa hin jiru lafa babal'ates akkana goone koomishinii biltsiginnaan hundeessitu rakkoo kana ni furra jedhanii kaasuun waan fakkaatu miti. Amma Adde Adaanech kan biraa qabxiin isaan kaasan daangaa bulchiinsaa kana ni sararraa Oromiyaa wajjiniin waltaanii sararraa yoo irratti walii galuudhaa baanne mootummaa federaalaatu gidduu seenii sirreessaa jedhan. Biltsiginnaatu rakkoo gaaffii Oromoon Finfinnee irratti qabu deebisaa wanni jedhu gaaffii ijoollee. Gaaffiin Oromoon Finfinnee irratti qabu kan inni deebi'u biltsiginnaadhaan jedhee hin yaaduun sirni kun sirna dantaa Oromoo kabachiisu sirna gaaffii Oromoo deebisuuf rakkoo Oromoo furuudha jedhee waan ani yaadne fakkaatu. Wanni namni hunduu beekuu qabu baay'ee magaalaan tuni magaalaa tolaan babal'atte miti. Magaalaa gatii hedduu Oromoon kaffalee irratti babal'ataa turte. Magaalaa lolaan babal'atte. Magaalaa dhiigaan babal'attedha.
Opiidiyoon karaa tokko tokko amma gaaffilee finxaaliin amaaraa kaasan tokko ilaalaa turtan yoo ta'e dhaggeeffataa turtan yoo ta'e poolisiin Oromiyaa bakkeewwan daangaa Finfinnee irraa isteeshin godhatee bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakkee tokko tokkotti buqqisaa jira. Oromiyaan Finfinnee liqimsuufi ka jiru baay'ee kaampii eliitii amaaraa keessa waan kanatu ka'aa jira. Wanni kun waan agarsiisu qaba. Gareen Opiidiyoodha gaaffii Oromoo deebisuudhaaf karaa amansiisaa hin taaneef karaa hin taaneenii fi karaa seera qabeessa hin taaneen magaalatti hin galfi gochuu itti duuduu waan jedhu wayii argaatan jira. Kana namuu ishee gochuu dandeessan. Bifa kanaan gaaffiin Oromoo deebi'u hin jiru. Gaaffiin bifa kanaan deebi'u sustainable miti. Gaaffiin Oromoo is universal. Addunyaatu beeka bara. Gaaffiin Oromoo magaalaa Finfinnee irratti qabu dubbii master plaanii wajjin wal qabatee dubbii waggoota hedduu dhaloota hedduu itti gabbarre keessatti biyya Itoophiyaa keessatti maal jedhan Amaarri Tsahaayee Mooqoo Hagaree Awwaqoo gaaffii dhoksaan deebistu miti. Gaafa jijjiiramni dhufu baay'ee namuu duran dhaabbatu garee Opiidiyootaan osoo gaaffii Oromoo ciccitee Oromoon gatii kaffalee jira koozii Oromoo teettee jalqabuma akka aangootti dhufteen akka ergamtummaa TPLF jalaa baateen gaaffii kana deebiste. Namu fulduran dhaabbatu dhufee gareen amma eliitii amaaraa jedhaman ijatti babaasaa jira. Kanaafu tokkoffaa gaaffiin Finfinnee is not negotiable, non-negotiable dhimma Oromoo wajjin wal qabate. Lammaffaa immoo gaaffii dhoksaatti deebi'u miti is open. Bakkiti ammaan tawwan majattan fudhadha. Akka waligalaatti gaaffii haqaa siyaasaan hin deebisan. Siyaasaan soba. Siyaasaan logic plus fallacy. Garuu gaaffii siyaasaati. Gartee gaaffii siyaasaa taatullee kun gaaffii haqaa waan taateef haqaan deebifte jechuudha. Nama yooni yoo obruun siyaasaan lootaan seeraaf aadaa eddee haqi abbaa galuu qaba. Malee diraamaa kan barkuun sagalee filannoo Adaamaatti barattoota gussanii abjuun addisaa iddoo hin mormate intarviisii takkirratti hin tolchine jedhee Adaamaa galcha barattoota ariisisan sun bara Opiidiyoo sun Mallas Zeenaayi Oromoo Finfinnee keessa taa'u dhuguu dubbiin jabaannaan maal godhe magaala Adaamaa galchas deebisee jechuudha. Bilisiginnaallee qumaar dhibii amma nutti deebisuu naf fakkaata. Nam dhuga dubbachuu dansaa Adaanech Abeebee faanam dhimma Oromoo kana ajandaan jalqaba Oromoon gaafachaa ture kan waan taateef gaafum dhufan deebisuuf aangoon harka warra jirti namni tokkollee kan dhuguu danda'an jiru. Waan dhibii siqlaal geemii taphachuu jiran tokko agarsiisa. Goot ganda beektam Oromiyaa keessatti goototi hedduun dhahaan bu'uura haameef jira yookaan maaniin ijaarame siidaan ijaarameef jira amma amboolleen goot qabdi booranii goot qabdi wallaggaa goot qabdi shawaan goot qabdi amdi qoomati rabbare gootot gandaan gootan ennaa wal mursiisu jalqaban nam shawaa dhalata booranatti dhaqa ijaaraniif maal sunii miti tabi ta'uu qabu. Fakkeenyaaf gaaffii gabaabdu san gaafadha. Adaanech Abeebee finxaalayyaa Amaaraa tanaan amma boksii walti guurrachuun iyyuu hin jiraatu. Maqaan magaala Finfinnee ka ganaman jira fakkeenyaaf harkisii jira miti birbirsa gooroo caffee aananii caffee araaraa harra qaalluu boolee bulbulaa hara qoree makkanniis jooqboor carcareette maqaa kan ganamum tokko kaate barreessuu hin dandeettu aangoon harkisii jira bulchitu lammeessa si gaafadha. Finfinnee magaala guddoo akas geetu gootii olla Abiraan Birruufaan yookaan ka olla Guyyoo Waarufaan Finfinnee manjaaramini miti gaafiin ta'e bulchoota Oromoo ta durii caalaa siidaan isaanii Finfinnee irra dhaabbachuu warqabu jira. Sora Loomeefaa fudhachuu dandeenya. Tufa Munaafaa fudhachuu dandeenya. Abeebee Tufaa fudhachuu dandeenya. Minilik Akoobarirraa gaangee harree yaabbatee dhufee siidaan agas gajaaramee fi niitiin isa Xaayituun siidaan jaaramee fi falfaltoota gamis ijaarame siidaan labsunti garuu warsun ijaaru dadhabuun diraama malee bilchiginaan diraamuun taphachuu jirti diraama dhiisa. Dhimma daangaa bulchiinsaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee sararuu adda Adaanech fa'aa itti deemaa jirra yeroo dhiyootti raawwannaa jechaa jiran kana Oromoonni salphisee ilaaluun qabu xiyyeeffannoodhaan hordofuun baay'ee murteessaadha. Bifa kamiin sararuu eenyuun eenyuuf kennu eenyuun garamitti kutuu wanti jedhu dhimma xiyyeeffannoodhaan ilaalamuu qabudha. Dhimmi kun gaaffii ijoo gaaffii bu'uuraa waan ture. Gareen Oromiyaa ammoo maal jechuu akka by the transparency jiraachuu qabeetta amma gareen Oromiyaa maal jechuu akka danda'u immoo uummatatti himuu danda'u qabu gadi ba'ee sana hin eegna yoo hin himu taanii numa dhageenya garuu uummanni Oromoo dhimma ka murtootti deemaa jiran kana itti dhiyeenyaan hordofuun baay'ee murteessaadha jenna. Magaaluma Finfinnee kanaan wal qabatee yaa'ii kanarratti dhimmi inni kan biraan dhimma afaan Oromoo fi faaruu afaan alaabaa Oromoodhaan waan wal qabatudha. Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti barsiisuu akkasumas alaabaa Oromiyaa dhaabuu fi faaruu alaabaa Oromiyaa faarfachuun kun barbaachisummaan isaa maali waan jedhuun gaaffii finxaaleeyyii Amaaraatiin itti fakkaatachuma bakka buutotuma mana maree sana keessa warra jiran irraa kan dhihaatedha.
Adda Adaanechi kanarratti deebii kennaniiti kan isaan jiranii waa'ee manneen barnootaa magaalaa Finfinnee jijjiiramni bara 2018 dhufe jedhame sun eegalamuudhaan dura kan eegalamedha jechuudhaan kaasanii jiru. Yeroo eegalame sanatti kaarikulamii afaan Oromoodhaan barsiisuuf nu dandeessisu waan hin qabneef Oromiyaarraa fudhanne kallattiidhaan. Yeroo Oromiyaarraa fudhannutti ammoo keewwata kaarikulamii barnootaa Oromiyaarraa ittiin barsiifamu keessaa tokko waa'ee alaabaa Oromiyaadha. Alaabaan Oromoo dhaabbachuu qaba. Sana walqabatee faaruun Oromoo faarfameeti gara baruuf barsiisuutti kan camoonti jedhu keewwati dirqisiisu waan jiruuf fudhannee kana hojiirra oolchaa jirraa jechuudhaan kaasanii kan isaanii jiranii. Kanaan walqabatee dhimmi ijoon isaanii kaasaniif irraa dubbachuu dandeenya jedhan yaadunni tokko amma kaarikulamii magaalaa Finfinnee qopheessaa jirra. Faaruun kan magaalaa Finfinnees addatti qophaa'aa jira. Kanadhaadha kan isaanii jechaa jiran tarii deebii isaanii kanarraa kan hubachuudhaaf dandeenyu jedhan yaadu faaruun alaabaa Oromiyaas alaabaa Oromiyaa dhaabuunis dhaabbachuudhaaf deemaa jechuudha. Kun immoo gaaffii finxaaleeyyii Amaaraati. Mee deebii isaan kennan nageenya walitti haa deebinu. እንደው ታሪኩን ግን መለስ ብሎ ለመናገር የተጀመረው ከለውጡ በፊት ነው። የተጀመረው በአራት ትምህርት ቤቶች ነው። የዘርፉ ቋሚ ኮሚቴ ቼክ ያርገው በአራት ትምህርት ቤቶች ላይ ነው የተጀመረበት ምክንያት የኦሮምኛ ማስተማሪያ ካሪኩለም ስለሌላት አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ካሪኩለም ከኦሮሚያ ወሰደ ኦሮምኛ ማስተማሪያ ካሪኩለሙ ላይ አንድ አንቀጽ ምን ይላል ኦሮምኛ ትምህርት በሚሰጥበት ካሪኩለሙ ኦሮምኛ ትምህርት በአጠቃላይ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ትምህርት ከመጀመሩ በፊት የኦሮሚያ መዝሙር ይዘመራል የኦሮሚያ ባንዲራ ይሰቀላል የሚል አስገዳጅ አንቀጽ አለ። ካሪኩለሙ እንዳለ ነው የወሰድነው። ካሪኩለሙን ለአዲስ አበባ እንደሚሆን አስተካክሎ መተግበር የአዲስ አበባ ድርሻ ነው። ይሄ ጋራ ጉዳያችን ነው የሚሆነው። ይሄንን ለትምህርት ቢሮ አጀንዳ ማድረግ ከተፈለገ መዞ አጀንዳ ማድረግ ከተፈለገና ሩጫ ከተጀመረ በኋላ ሆነ እንጂ ትምህርት ቢሮ ለአዲስ አበባ በሚሆን መንገድ የአዲስ አበባ ተማሪዎች ኦሮምኛ መማር የሚገባቸው አግባብ በመመልኩ ነው የሚል ካሪኩለም ቀርጿል። አሁን ለማንኛውም ጥያቄው በዛ መንገድ ይፈታል። ኦሮምኛ መዘመራቸው ይቀጥላል። የአዲስ አበባን የሚገልጽ የአዲስ አበባ መዝሙር በኦሮምኛ ቋንቋ እንዲማሩ ስለሆነ ዋናው ነገር Adda Adaanechi deebii isaanii kennan irraa hubachuun akka danda'amutti rakkoon kun ni furama yeroo dhihootti jechuudhaan kaasan akka rakkootti kan isaanii kaasanii wooma kanayyuu gaaffiidhuma miseensota mana maree irraa ka'e kanaaf yeroo deebii kennan jechuudha. Rakkoon kun yeroo dhihootti ni furama. Kana furuudhaaf kaarikulamii Oromiyaa irraa fudhanne dhiisne kaarikulamii magaalaa Finfinneetiin adeemsa magaalaa Finfinneetiin faaruu magaalaa Finfinneetiin faarfatamu gara afaan Oromootti hiikuudhaan deebii argataa jechuudhaan kan isaanii kaasanii. Opiidiyoon argitaa murtoon isaanii waca finxaaleeyyii Amaaraa irratti kan hundaa'udha jechuudha. Waa tokko gaaffii Oromoo deebisuu fakkeessanii ni kaasu itti seenu gaafachi finxaaleeyyiin wacuu jalqabanii ammoo akkamiin murtoo kana of duuba deebisnaa waan jedhu sanarrattidha kan isaanii yeroo isaanii gubanii fi sanarratti hojjechuudha kan isaanii filatanii. Egaa magaalaa Finfinnee keessa kan dhaabbatu alaabaa addaa hin qabdu magaalaan Finfinnee alaabaan dhaabbatu alaabaa kan mootummaa federaalaa jedhamu sanadha. Faaruun faarfatamu magaalaa Finfinnee keessatti faaruu akkamiiti wanti jedhus isuma sanadha. Sanumatu afaan Oromootti hiikamee ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee irratti baratan manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee irratti banaman jedhaman faaruu sana faarfataa akka isaanii guddatanidha jechuudha. Faaruu alaabaa Oromiyaa duuba kan jiru duudhaan Oromummaa jira eenyummaan Oromummaa jira sanadha alaabaa sana faana kan gara magaalaa Finfinneetti dhufu yeroo kaarikulamii Oromiyaa fudhatan sanatti amma kaarikulamii sana lafa kaa'anii faaruu dhalattoonni Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatan yeroo afaan Oromoodhaan baratanitti afaan Oromoodhaan akka faarfataniif kan dandeessisu faaruu magaalaa Finfinnee sana afaan Oromootti hiikaa jira bifa sanaan qopheessaa jira jechuudha. Kana jechuun naannee gaaffii finxaaleeyyii sana deebisuudha jechuudha.
jechuudha. Gaaffiin finxaaleeyyii sun maalidha? Alaabaan Oromiyaa akka manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessa hin dhaabbanne gochuudha. Faaruun Oromiyaa akka manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti hin faarfatamne gochuudha. Naannee deebii adda Adaanechirraa illee kan hubannu gaaffii kanaaf deebii kennuudha jechuudha. Afaan Oromootti hiikamee faaruun eenyummaa Oromummaa hin calaqqisiifne, faaruun eenyummaa Oromummaa yookaan calaqqee Oromummaa of keessaa hin qabne ilmaan Oromoo faarfataa akka isaan guddatan gochuun eenyummaa Oromummaa isaanii lafa kaa'anii eenyummaa Itoophiyummaa uffatanii akka isaan guddatan gochuu bifa sanaan hubadha. An maal jechuu akka ta'e hin beeku. By the way, asuma gubbaatti dubbiin alaabaa fi faaruu Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti wajjin wal qabatu gaaffii manneen barnoota 4 keessatti ka'edha jedhan adde Adaanach. Gaaffii manneen barnoota 4 keessatti ka'edha. Gaaffiin kun immoo yeroo jalqaba jijjiiramni dhufu gaaffii ka'ee jedhan. Gaaffii humnoota finxaaleeyyii kaasanii jedhan. Isaanumatu jedhe. So humnoota finxaaleeyyiitu olaantummaa argatee deebiin kennamaafii jira jechuudha akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti akka isaan ragaa ba'aa jiranitti. Tokko. Inni bira kaarikulamii magaalaa Finfinnee kaarikulamii eenyummaa Oromoo ibsu miti. Ijoolleen kun afaan Oromootiin baratu. Ijoollee Oromooti. Qorqalbiin isaanii, saayikooloojiin isaanii, qorqalbii meekaappiin isaanii guutummaa Oromoo. Oromoo ta'anii baratu, afaan Oromoo baratu. Wanni barnoota keessa jiru hundi isaa eenyummaa Oromoo fi waan Oromoo ibsu, waan Oromiyaa ibsu. Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kaarikulamiin magaalaa Finfinnee immoo kanarraa adda baay'ee faallaadha. Gara fuulduraatti waan kana ajandaa goone irratti mari'anna kaarikulamii sana namooti nu erga walitti dhufu. Dhimma kan biraa yuunee wajjin kaasee fi fakkeenyaaf amma alaabaan magaalaa Finfinnee faaruun alaabaa Finfinnee ibsu wayii hin qophaa'e afaan Oromootiin jedhan. Finfinneen alaabaa mataa ishee hin qabdu. Bulchiinsa federaalaa jiru afaan Oromootti hiikamaadha kan jedhu isaan jedhan. Alaabaa Itoophiyaa kan isaan dubbatan sana. Okay, faaruun alaabaa Itoophiyaa afaan Oromootti hiikamee magaalaa Finfinnee keessatti faarfama. Abrahaam abbo wanneen guddoo nama ajaa'ibti sa'aatiin qabnullee deemuu jira meentaalitii gara bilchiginaa tan gara ofiiwota yoo laaltu National Geographic gubbaa waan tokko qabadha bineensa maani gafarsi beektu ka gafarsi fakkaatu akka leenci gusse nyaatu leenci ganama riiba hawu bineensi umni fedha qabaatu qursi nyaachuu qaba laaqqa nyaachuu qaba famansiisa chochoo bineensi gafarsi fakkaatu kun lakkoofsisa dhugu National Geographic qabadha bineensi kun ganama lafa hawu arna nyaatamuu danda'a hin baqadhaa hidhee riiba haa leenci tokko gussu isaan keessa namni tokko firra dhowwee ofir gargalu warri kaan bira baqata akkan gargalee deebisee yoo baqata kaan qabanii nyaatanii jechuudha bilchiginaan maal gooti gaafa Oromoo kan deebituuf gad baate yaalii xiqqoo tokkoota akkuma yeewun jedhu yoo bineensi tigirrisu walirra dhiifte baqatti jechuudha Adaanechillee yookaan dabbira irra dhiifti yookaan akkuma dhiifte baqatti dubbiin jajjabdu tooppik ittaan ukkata barroomu. Gara qalteetti aanutti ceenaa dhimmi kun garuutti deebinee illee waan bal'inaan irraa dubbannudha. Waama sa'aatiin keenya nu duraa deemee fi atileetonni Itoophiyaa bakka bu'anii waltajjii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 18ffaa Ameerikaa Oreegonitti geggeeffamaa jiru irratti hirmaataa jiran milkaa'aa jiru. Atileetonni milkiin isaaniif ta'aa jirtu kun irra jireessi isaanii atileetota naannoo Tigraayitti dhalatanii fi atileetota Oromiyaa irraa maddan ta'uun ijoo dubbii ta'eeti kan isaan jirani. Keessumaa atileetonni Tigraay chaalenjii rakkoo guddaa keessa bahaniiti kan isaan sadarkaa kanarraa gahanii haala uummanni isaanii keessa jiru haala Tigraay keessa jirtu siyaasa biyyattiidhaan wal qabatee waraana biyyattii keessatti deemaa jiru wal qabatee rakkoo maatiin isaanii keessa jiran illee kaasuudhaan miiraan yeroo isaanii dubbatan dhagahaa ture jira. Sanarraa gabaabsinee dubbanna. Champions League milana yeroo dhiyoos Olompikii boodallee Itoophiyaan milkii baay'ee Champion Athletics. Champion Athletics jechuukooti. Milkii argatteen turre Olompikii darbe irratti jechuudha. Kan milanaa garuudha baay'ee gaariidha sadarkaa Aalam keessa haala amma keessa jirtuun wannoon jijjiiramuu danda'a. Qabxiin gara fuulduraa jijjiiramuu danda'a. Sa'aatii kanaatti garuu Itoophiyaan chaartii yookiin gabatee meedaaliyaa lammaffaa gubbaatti argamti. Yuunaayitid Isteetitti aanteetti kun milkii guddaadha. Baay'inni meedaaliyaa garuu Yuunaayitid Isteet irraan baay'ee fagoodha. Haa ta'uti garuu milkiidha. Wanni shaampiyoonii kanarratti ajandaa guddaa ta'e tokko keessa atileetonni Itoophiyaadhaaf meedaaliyaa fidaa jiran akkuma armaan dura barame atileetota Oromooti. Ittaanee immoo bara kana irra caalaa amma lakkoofsa Oromootti siqaa argataa dhufan atileetota Tigraay. Warra kana immoo dhaadheessaa jira gareen eliitii Amaaraas uummata Itoophiyaa biyyattii walii galaan jechuudha.
amma guddaa kan qeeqamaa jiru atileetoti Tigraay yeroo waancaa fidan hin jajamu gaafa biraammoo akka diinaatti lakkaa'amu Itoophiyaa keessatti waggaa darbe keessa uummata Tigraay lafarraa balleessuudhaaf duugaa sanyii hamaa irratti raawwataa turte gareen finxaaleeyyii Amaaraa garuu gaafa isaan warqii fi meedaaliyaa fidan Itoophiyaawii jedhuun gaafa sana juuntaadha isatu ajandaa ta'e miira wal makaatu ture waltajjii kana gubbaatti immoo akka argitan hooggantuun atileetiksii Itoophiyaadha Daraartuu Tulluu akkasumas miseensoti jila Itoophiyaadha akkas atileetota kan Tigraay dabalatee miira wal makaa miira injifannoo miira gammachuu akkasumas immoo miira gaddaati waltajjiin kun kan keessummeessaa jiru jechuudha. Yaa wanni guddoon nama ajaa'iba injifannoo Itoophiyaan jidduu tan keessatti argachuu jirtu kanaani yaa Itoophiyaan atileetii gubbaatti beekamtuun turte bara wayyaaneen akkan Oromoo hacuuc atileetota Oromooti fiigoo siin dorgomtu kan gaafas maqaan kee diyaamama Qananiisa Baqqalee maani gaafas Finfinnee illee nu faarsanii yoo achi dabar Finfinnee keessallee nu arrabsanii jechuudha. Tigraay keessatti the same thing garkuu jira. Namni kaleessa miidiyaa gubbaa bahee uummati kun duguugamuu qabaa sanyii diin Itoophiyaatti baduu qaba jedhu yoo warri kun ammoo Itoophiyaa keessatti namummaa nagama akka gad bu'i arguu dandeetta. Argitanii Itoophiyaa keessa mooralitii wanne hin jirtu institushiniin baddee jirti namummaan badee jira. Namni amma yaa'uun namni Itoophiyaa keessa yaa'uun yoo akka lalaalanii namummaa wanni fakkaatu malee hedduun isaa namummaan irra badee sadarkaa wanni waan deebina fakkaata. Cufaafuu atileetoti kunini injifannoon booda illee yaada qabsanii jiranii isaan keessa Gooyiteem Gabrasillaasee maaratoona Gootitoo. Angootom gootitti yennaa dhere intalti tuni namdhu qolchite maaratoon kiiloomeetira 42 oriyaan jedhan kiiloomeetira 42 jechuun Abrahaam dhiyaattu beekta dabra biraan lafa kanaan nama ganga qolchite kanatti taasise miidiyaa fi gaafiif deebii BBC Sport waliin tolchitu gubbaatti wadubbattee jirti jabdu gammadee injifannoon jabaatan hojjannaan akka dhufu dabre ammoo gammachuun tiituun aduwaadhaaf abbaa kiyyalee bir jiraate waan jedha kaaftee bootte jirti waan maatii qabatte maatiin isaanii waraankaa Itoophiyaa hundu duuleen maatii miidhamsuun keessa tokko ta'uu dubbatama adda ammoo warrum halee si saalfachiifti Itoophiyaan gara akkanaatiin hin ijaaramtu tanatti gara nam nyaata. Wanni si gaddisiisu atileetonni kunneen yeroo waltajjii kanarratti hirmaachuudhaaf deemanitti illee dhiibbaa guddaati isaan irraa gahaati kan ture. Amma Letta Sanbat gidda mucayyoon dheengaddaa 10,000 warqee injifatte suni leenjisaan ishee akka waliin hin deemneef ittifame Finfinnee jira malee leenjisaan ishee. Atileetiin leenjisaa ishee malee deemtee fiigdee warqee kana fiduudhaaf dandeessiteedha. Kun dhiibbaa akkamii akka inni ta'e yaaduun nama hin dhibu jedheetanii yaada. Dhiibbaa guddaa keessa darbaniiti milkaa kan isaan jiran atileetota Oromoo olitti iyyuu milkaa jiru warqee dhufe 3 keessaa 2 kan isaaniiti amma isaantu fide meetiis fidanii jiru. Egaa fuulduraaf dorgommiin kun ittuma fufa waan ta'eef qabxiin kun maybe jijjiiramuu danda'a amma warqee 3 fi meetii 3dha kan qabdu Itoophiyaan atileetota Oromiyaa fi Tigraay irraa babba'anii kanaan jechuudha. Egaa yeroo isaan warqee fidan qofa jaallachuu yeroo isaan warqee fidan qofa faarsuun kun yeroo isaan immoo jiran uummata isaanii dararaa uummata isaanii duguugaa yeroo isaan warqee fidan Itoophiyaa weedhanii faarsuun kun eessaan gaa biyya sanaa wanna jedhu xiqqoo gaaffiidha. Ammas dhiibbaan jiru kun ittuma fufee jira waltajjii kanarratti tokko akka malee jabaa kan faarfamaa jirtu Komaander Daraartuu Tulluuti. Daraartuun miira atileetota Tigraay host gootee warra kana jajjabeessitee waliin dhaabattee waliin boo'aa waltajjii sanarratti mul'achuun oduu jabaa ture. Itoophiyaa keessatti namni akka Daraartuu unifying fiigarii ta'e jira jedhee yaadu. Amma namni Itoophiyaa goota waloo jedhee namni faarsu akka Daraartuu jira jedhee yaadu. Ispoortessitu dhugaa ta'e. Isiin dhugaa. Waltajjii sanarratti haadhaas taate, hooggantuus taate, hiriyaas taate, atileetota Tigraay bifa kanaan keessummeessuu jechuun tasuma seenaa Itoophiyaa keessatti illee namni kumillee goone gara fuulduraatti namni akkasiin dhalate hin yaadanii gama kanaan namni baay'ee dinqisiifataa jira. Kabiraa namni miira isaa to'achuu hin dandeenye kan waltajjii kanarratti argame tokko nama injiinar Geetuu Garramuu jedhamu. Namni kun obbolaan lama shaakala atileetiksii keessa namni turan hiriyaa mucaa Taamiraat Tolaa kan turan jalaa wareegamuu isaanii balaa konkolaataatiin jalaa wareegamuu hordofee maraatoonii kanarratti miira gaddaa fi gammachuu qixa keessummeessee jira. Inni gaafiif deebii BBC Afaan Oromoo wajjin tolcheen tokkoffaa injifannoon kun akka isa gammachiise
lammeessoo immoo hiriyoota isaa obbolaasa kan Taamiraat maaraatoonii kana mo'ate waliin turan akka yaadatee akka gadditti dhaga'ame karaa biraa immoo haalli siyaasaa biyyattii keessa jiru immoo miira addaa miira gadda guddaa akka itti uume dubbatee jira. Miira lama keessummeessaa jechuudha gareen Itoophiyaadha. Yaa atileetota tun akka waliigalaatti naga biyya gaafachuu jirti. Dubbiin ijoo guddayyoon miidiyaaleen qabatanii bahuu jiran naga barbaanna biyyatteena nagaan qabu waan jedhan kaasuu jiru. Warri siyaasaa habarcumarra wal dhabe wayyaaniif biltsiginnaalleen waan kanarratti naga buumnaa itti dhiyootana haasaamatu haasachaa turte mootummaan federaalaa garee bakka nabuut jettu karoorfatee jira. Mootummaan TPLF illeen dubbii imasa gulaawaa akka dubbatetti nulleen qophii mariin tuyyoo kan Naayiroobii godhamti taate. Jaarsi araara immoo yoo Keeniyaa Ameerikaa fa dabalate taate qophii jedhe jira mootummaan Itoophiyaa Afrikaan Union gamta Afrikaa malee intaati jedha garamitti deemne yoo. Waa'een marii TPLF fi biltsiginnaa kun osuma gangalatu gara ji'oota ja'aaf sanaa olii deemeeti kan jiru waggaaf deema yuunatti fakkaata erga Obasanjoon fa'aa eegalanii ji'a ja'a caaleeti kan inni jiru. Inni eegalama nu eegalama jedhama haga yoonaatti eegalamanii kan jiru yeroo xumuraatiif baatii darbe xumura baatii darbe keessa inni eegalama jedhamee ture mariin kuni haa ta'u ammas inni eegalamne garuu developmentii wanti fakkaatan yookaan progressii wanti fakkaatan tokko inumaa jiru biltsiginnaan yeroo darbe marii fi murteessuu isaa jila hundeeffachuu isaa beeksiseeti kan ture jila Dammaqaa Mokonnoniin hoogganamu. Mootummaan Tigraay sammaa waan wal fakkaatu baaseeti kan jiru torban muraasa dura xalaa banaa mootummoota gamtoomaniitiif barreesseen kana ibseeti kan ture TPLF amma immoo sadarkaa ibsaattis gadi ba'anii ibsaa kan isaan jiranii jilli mootummaa Tigraay bakka bu'ee biltsiginnaa wajjin mari'atu gara Naayiroobiitti imaluudhaaf qophiitti jira murtaa'ee jira jechuudhaan kaasanii jiru haa ta'uti gama mootummaa Itoophiyaatiin yaadota wal faallessan hedduutu jiru jechuudhaan ammas mootummaan Itoophiyaa ejjennoon mariidhaan rakkoo Tigraay waliin jiru furuurratti qabu gaaffii keessa kan jiru ta'uu kaasaati kan jiran qaamoleen garaagaraa miidiyaalee waliin turtii taasisan gama Tigraayidhaan jechuudha. Ministeerri muummee yoo mariidhaan rakkoo furra jedhe itti aanaan isaa yookaan innumti immoo as deebi'ee humnoota Tigraay hin balleessina humnoota Tigraay waliin hin mari'annu maddi rakkoo Tigraayidha maddi rakkoo TPLFidha jedha. Sababa sanaaf ejjennoo dhaabbatan gama biltsiginnaatiin haga yoonaa hin mul'anne bifa kanaan mariin kun milkaa jedhanii afaan guutanii dubbachuunis baay'ee rakkoodha jechuudhaan kaasuu irratti kan isaanii argamanii dhimmoota gama Tigraayin mariidhaaf hin dhiyaanne jechuudhaan kan ka'an keessa dhimmi lixa Tigraay kan humnoonni Amaaraa isaanis gama isaaniitiin mariidhaaf hin dhiyeessinuu jechaa jiru. Egaa garamitti cita wanti kun inni jedhu gaaffii guddaadha akkasumas dhimmi waraana Tigraay faan dhimmi gargaarsa namoomaa akkasumas dhimmi bu'uuraalee misoomaa kanaan kan wal qabatan hedduun dhimmoota gaaffiif hin dhiyaannedha jechuudha argamu irratti Tigraay. Adeemsi marii araaraa waraanaan booda yeroo hundumaa adeemsa akkas bu'aa bahii qabudha. Adeemsa obsa fixachiisaadha baay'ee akka armaan dura dubbadde adeemsi araaraa waraanaan booda jiru milkaa'uu danda'a. Boqonnaan isaa baay'ee dheerachuu danda'a gufuu baay'ee qabaachuu danda'a deebi'ee immoo gareen wal waraanatti deebi'uu danda'a oopshiniin kun sadaduu lafa jirti baay'ee haga yoona gareen kun lamaan tokkoffaa jaarsa araaraa irratti waliin galle wanni irratti waliin galamin jechuu jaarsi araaraa gareen Abiy Ahmad gamtaan Afrikaa ka Obasanjoon amma akka jila hoggana jilaatti ergatu araara kana gaggeessuu qaba hoogganuu qaba jedha gareen TPLF immoo Uhuru Kenyataa armaan dura carraaqii guddaa godhaa ture. Adeemsa araaraa kana inni hoogganee gareen United States ka UN ka EU ka gamtaa Afrikaa isaan booda dhufuu danda'a tumsuu danda'u gaaffii jedhu kaasaa jira. Kan biraa immoo waan hanga yoonaatti muramne guyyaadha. Armaan dura waxabajjii ji'a darbe jechuudha. Adeemsi araaraa akka eegalu warri face to face fuula wal arganii akka mari'atan kan himamaa ture. Haga yoonaa garuu qaamaan wal arganii gara mariitti dhufuu hin dandeenye halaala waa'ee araaraa dubbachuu irraa kan hafe jechuudha. Inni sadaffaan diiteelii yookiin sagantaan araaraa kun diiteeliin isaa hin baramne. Yoo mari'atamaa maal mari'atamaa adeemsa akkamitti ta'aa eenyu ta'u kana waan kanarratti waliigalteen hin jiru. Gama Tigraayin qaamni yookiin external affairs dhimmi waajirri dantaalaa akka jedhutti TPLF mootummaan Abiyyi araara kanaaf kutannoo agarsiisaa hin jiru jedhan waan kanaaf akka akeektutti ka himani Abiy Ahmad afaan lama dubbataa jira. Gara tokkoon waa'ee araaraa jechaa jira.
gam biraatiin immoo TPLF rakkoo Itoophiyaa hundumaatiif gaafatamummaa qaama fudhachuu qabudha. Keessumaa tibbana kan inni waa'ee daangaa Suudaanii wajjin wal qabatee humnoota TPLF tu keessa jira ka jedhu akka ijoo tokkotti kaasanii jiranii. Dubbiin biraa dubbii miidiyaa wajjin wal qabatu. Miidiyaaleen Itoophiyaa ammayyuu garee shorkeessitoota garee badii humnoota badii jedhanii ibsaati jiranii. Dhaabbileen Itoophiyaa hundiyyuu TPLF ammallee akkuma diinaatti akkuma garee shorkeessatti ilaalaa jiru. Kuni double standard. Ejjennoo boqa lamaan nyaachuu. Amma akka waliigalaatti ani haraara garee adda bilisa uummata Tigraay fi Bilxiginaa gidduu godhamu kana isteepota jira. Araar godhuu fi isteepii jira. Precondition yookaan al duree keeyyataa jaarsa araaraa jira. Akkamii waligalla. Warri kun waan irra wal dhab qabe. Waan irra wal dhab sun akkamiin qoodan. Angoo wal dhabsiise. Interestii Tigraay adoon ta'in, interestii Oromoo Itoophiyaa adoon ta'in midhaan irra wal dhabde. Abiyyiif gareen durii waliin hojjetan midhaan irra wal balleessite. Achiin duub eegi waligalleen duub amanamummaan jidduu ta'een jiraata. Maal ta'uu qaba. Itti gaafatame jiraachuu qaba. Kun cufti isteepuu feegate waan dhufu qaba. Ka Tigraay irra waliin agarree. Agammaa wanni nu riil taane raga qabatama qabnu gareen lamaanu waraan irra dadhabu waraani buffisiisa ta'u gareen lachuu umni fixachuu waraan kan irra lachuu khasaaru lachuu waan barbaade dhabu waraani dhiibbaa jajjabduu garee lamaanu irraan ga'u hubanne jirra jechuudha. Kaani precondition yoon al duree warri keeyyat keessa al dureen hin jirti. Al duree mootummaan Itoophiyaa tiitan jedha ta federaala tan jetta. Al dureen Tigraay tamii ta mootummaa tam clear waan tan beenu jaarsa araaraa wanni guddaan nami step lama faan guddaa yoon tan nami tokko wal dhabe nami lama wal dhabe khajaar sarararra waliin galin khara khamii wal dhufe mariata ado jaar sararan beekhin khalleen gare qopheeffata kanaafu jaarsi araara independent kharra wali galan khan jiraatin araara chuun ulfaatti akkami wali galan gana khara dheera eegatti kharoor biltiginaa keessa ganam kana walta dubbisa ture faana fa dubbisa ture maal jedhani khoreeni marii biyyaalesmaani lafqaaye waggoottan sadiifa pilaanii qaba. Koomishinii araara waggoottan sadii baajat biiliyoon sadiitu qalanfa qabata. Kanaafuu akka biltiginnaan gan dhufkuraaf qophooftas akkanumaan lafaan dhaana waan dheeratan fakkaataa jechuudha. Akka waliigalaatti mariin araara kun jiraachuun hin danda'a yaayuu jennee waraanni amma ta'u lachuu ayyuu baranii waraanni amma leetti fufee jira. Waraanni qawwee qofaan wal hadhu ta'in akkamma Abrahaam ammaan tan jechaa tun is cold war waraanni jechoota ammallee jidduu deemuu jira jechuudha. Guyyuun barbaadan juuntaa namni dhaabate galata waaqa juuntaa innaan namni abaarani juuntaan dhaabate jibbaaf qoxxeen ammoo bakkuma fi jirti jechuudha. Dhiyoo tana birribee baankiin addunyaa kenniti. Tigreetiin kennina jedhee mootummaan federaalaa Tigreen nu malee hin kennan jetti qoxxeen itti fuftee jirti jechuudha. Araaraaf wanni karaa banaa baay'een hin jirtu. Asirratti dhimma kana kan gufachiisuu danda'a jedhanii yaadu inni guddaan tarii intarestiin adda adda fagaachuu yookaan kun mariif hin dhiyaatu gamaa gamanaa dhaga'amu yookaan waa'ee jaarsa araaraa qofa osoo hin taane tarii dhimmoota kanneen irratti adeemsumaan mari'atamaa walii galamaa deemuun hin danda'ama yeroo dheeraa kan fudhatu ta'us. Inni guddaan marii kana gufachiisuu danda'a jedhanii yaadu waa'ee ejjennoo bilisiginnaati. Bilisiginnaan kutannoon qabu mariidhaan rakkoo biyya sanaa furuudhaaf jechuudha. Har'a namni reedha jedhee paarlaamaa irratti lallabee boriyoo Turkii irraa diroonii 5 argate dhaqee haleeluu danda'a. Dhaqee lola kaasuudhaaf ni danda'a. Sadarkaa sanatti qaama ejjennoo hin qabne ta'eeti kan jiru bilisiginnaan erguma hundaa'ee wanta yeroodhaa gara yerootti Abiy Ahmed dubbatu ni dhageenya tarkaanfii mootummaan isaa fudhatu ni dhageenya ni argina. Dhiibbaan guddaan jira mariidhaan rakkoon biyya sanaa akka furamuuf dhiibbaa sana simatanii haalonnis isaan dirqisiisanii humnis waraana irratti dhumuudhaan wal qabate gara marii kana simachuutti ce'anii jiru. Haa ta'uuti mariidhuma kana irratti yoo ejjennoo hin qaban ejjennoo sana dhabuun rakkoo biyya sanaa mariidhaan furuudhaaf kutannoo dhabuun dhimma guddaa marii kana gufachiisuudhaaf danda'udha jedheetanii yaada. Dhimma qabxii xumuraa dubbii keenya irratti yaada amma kaafte diroonii Turkii gaafa argatan waraanatti deebi'uu danda'u kan jedhu diroonii Turkiin qabu. The way haalli amma weather conditioning haalli qilleensa ganna kana drone operate gochuuf hin dandeessu yaadee jira. Tarii aga ganni kuni ba'utti obsanii ta'uu danda'a kan jedhu shakkiin jira. Yeroo bitachuu fi waraana dhaabanis ta'uu danda'a. Tole qabxii xumuraatti haa ceenu paartiin Madraq dhimmoota haala qabatamaa Itoophiyaan keessa jirtu irratti ibsa baaseeti kan inni jiru. Madraq battala hundaa irraa kaasee rakkooleen biyya sanaa akka furamaniif yeroo garagaraatti yaada furmaataa dhiheessaa ture. Haa ta'uuti EPRDF yookaan Adawaawayin yeroo aangoo irratti tures ta'e ergasiis immoo kan hundaa'e bilisiginnaan yaadota furmaataa nuti dhiheessinu simachuu dhabuudhaan biyyattii rakkoo irraa rakkootti ceesisanii amma daandii qaxxaamuraarra dhaabanii jiru jechuudhaan qabxiilee ijoo
dhimmoota ijoo sadan tokko kan rakkoo Itoophiyaa hudhee qabedha jedhe tarreesseet kan jiru. Gama siyaasaatiin rakkooleen siyaasaa biyyattii yeroodhaa gara yerootti hammaataa wal xaxaataa dhufanii jiru. Dargaggoon waa'ee siyaasa biyya isaatii irratti abdii kutachuudhaan gara qawwee kaasuudhaan mootummaa loluutti cehee jira. Kanaanis Oromiyaa keessatti Beenishaangul Gumuz, Gambeela, naannoo Amaaraa fi iddoowwan birootti qabsoon hidhannoo babal'ateeti kan jiru. Mootummaan isaan kana qolachuudhaaf ammoo humna garaagaraa leenjisaa jira, bobbaasaa jira, yeroo garaagaraatti meeshaa waraanaa salaa bitaa jira. Kun ammoo diinagdeen biyyattii waraanarraa akka oolu taasiseeti kan jiru. Walitti bu'iinsi kutaalee biyyattii garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kun lubbuu lammiilee gaaga'uudhaan olitti lubbuu lammiilee hedduu gaaga'ee jira. Sanaan cinatti ammoo diinagdee biyyattii daaraa taasisee jira jechuudhaan kaasee jira. Gama diinagdeetiin diinagdeen biyyattii guutummaatti waraanaaf oolee jiraachuu hongee fi haalonni jijjiirama qilleensaadhaan wal qabatan jireenya hawaasaatti qormaata ta'uu, qaaleensi jireenyaa hammaachuu, hojii dhabdummaan babal'achuu fi qabxiileen dhimmoonni kanaan wal qabatan hedduun rakkoo guddaa ta'anii jiraachuu kaasee jira. Gama hawaasummaatiin hanga sadarkaa hawaasa walitti buusuutti gahamee uummanni nagaadhaan akka waliin hin jiraanne taasifamaa jira. Hawaasni waliin jireenyi isaa babbadee jira, miidhamee jira jechuudhaan kaasee jira. Egaa rakkoolee biyya sana keessatti deemaa jiranii fi furmaanni guddaan walitti bu'iinsa dhaabuudhaan gara mariidhaan rakkoo furuutti cehuutu barbaachisaa jechuudhaan walitti qabaadhumatti yaada kana fakkaatu ibsee jira. Qabxii 8 illee tarreessa jira. Madraki paartii Oromoo koliijinii gamtoota paartilee Itoophiyaati Profeesar Bayyane Phexros durii deema. Profeesar Maraaraaleen warra waliin jira. Paartii Kongireesii Federaal Oromoo waliin wal fakkaata. Wanni warra yeroo hedduu madraki wanni paartileen siyaasaa madrakfaa yookaan Kongireesiin Federaal Oromoo bara wayyaanee illee yeroo hedduu araarotuma jaarolee araaraa Itoophiyaa keessatti nagaan qabu dhugaan ka dhuftu harum nagaa kanaan adoo qabsooftu gatii baasaa rakkachaa hidhamaa dararamas geette ammallee womsuni jirti jechuudha. Gaafiin amma Profeesar Mararaan faa yookaan paartiin madrak gaafachuu jirtu womarmaan dur addunyaan gaafachaa turte. Ameerikaan faalleen suniif beessa dhowwatte, gamtaan Awurooppaalleen sunumaaf harkanuu qabaa, miidiyaaliin addunyaalleen sunumaaf Itoophiyaa gamu, ammallee madrakilleen akkuma Kongireesii Federaala Oromoo wal fakkaata nagaa gaafachuu jira. Yeroo tokko madrakii tayyoo qaabadhu jaarolee araara beekte jaarolee miskiin tokko tayyoo namni wal'aancuuf dhufte jidduu seente jidduun mata borossanii mata fallaansanii galtu beekta. Bar tokko filannoo Itoophiyaa keessatti tan jedhe fitadha. Filannoo yeroo jalqabaa filannoo nan filadhu suni. Gaaf wayyaaneen opiniyoon akkan kaardii saamtaanii Profeesar Maraaraa kee jirennaan kaardii Itoophiyaa takka callaa buusee dhaqee paartiin Profeesar Maraaraa tamedhe ganda keenna kee buuse. Safar sun atleast ayyaayyuu filee Profeesar Maraaraan faan gandi sun kaardii tokko illee arganne jechuudha. Tiyyaallee fuudhanii garee dhibii keekkaanii madrakan mallee nagum labsuu jirti jechuudha. Iyyoonen gara furmaatatti gara dhumaa hin kaafta gabaabsitee sa'aatiin keenyas deemaa jira. Madrak qabxiilee jajjaboo sadi kaasee rakkoo siyaasaa wajjin wal qabatee rakkoon siyaasaa Itoophiyaadhaa. Kan yeroo kamiyyuu caalaa haguma guyyaan deemu walxaxaa deemaa jiraachuu. Kun immoo ka'umsisaa dirreen siyaasaa Itoophiyaadhaa dhiphatee humnooti siyaasaa biyyattii keessa jiran dargaggooti keessumaa dargaggooti gara qawweetti deemu. Garee kana qolachuudhaaf immoo mootummaan dargaggoota gambiraatiin ofiisaa malammalee waraana wattaadaraaf qopheessu. Kun gaagama guddaa gama siyaasaatiin Itoophiyaa irra gahaa jiru akka ta'e kaasanii jiranii. Kun immoo akka biyyaatti akka ummataatti gaagama guddaa hawaasa biyyattii irraan dhaqqabaa akka jiru madrak kaasee jira. Gara diinagdeetiin wal qabatee mootummaan Abiy Ahmed gareen bilchiginaa jechuudha humna diinagdee qabu hundumaa waraanaaf oolchaa akka jiru jara sararee kaasee jira. Karaan kun akka hin baafne dubbatee jira madrakii. Sadaffaa irratti waa'ee dhimmoota hawaasummaa rakkoo social crisis amma deemaa jiru wal qabatee biyyattii keessatti yakki babal'achuu beelli buqqaatiin namaa communal violence walitti bu'iinsa hawaasaa kan yeroo kamiyyuu daran babal'atee biyyattii gara diigumsaatti geessaa akka jiru already Itoophiyaan failed state taatee jirti. Egaa akka paartii karaa nagaa qabsaa jiranitti yeroo garaagaraatti ibsa karaa nagaa yookiin immoo yaada furmaataa araaraa waan dhiyeessaniif malee mootummaan Abiy Ahmed nagaaf yookiin araaraaf qophaa'aadha jedhee yaadu. Paartiin Madraki egaa paartileen qabsoo karaa nagaa geggeessan wanti isaan gochuu danda'an tokko isa kanadha. Haala environmentii siyaasa biyya sanaatiin wal qabatee waan jiru gaafa ilaaltu
yeroo garagaraatti ejjennoo isaanii ba'anii bifa kanaan ibsachuun mataan isaayyuu tokkodha. Tokko gaheen isaaniis isa kanadha jedheetanii kanan yaadota furmaata rakkoolee biyya sana harkaa qabanii jechuudhaan qabxiilee marra tarreessi gaggabaabsinee ilaaluudhaaf inni tokkoffaan duguuggaa bakka garagaraatti raawwatamaa jiruuf gaafatamni akka jiraatuuf koomishiniin mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma kana gidduu seenee qorachuu qaba. Qorannoo walabaatu barbaachisaa jechuudhaan gaafatee jira. Dhimmi kun dhimma baay'ee murteessaa. Irra deddeebiidhaan waa'een qorannoo walabaa gaafatamaa ture. Kaawunsiliin Koreen kaawunsiliin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii hundeesse illee rakkoo Tigraay qofa irratti xiyyeeffachuu guutuu biyyattii akka hammatu taasifamuu qabaa jechuudhaan nullee odeessaalee keenya irratti kaasaa turreeti kan jirru. Dhimmi kun itti deemamuu akka qabu koomishinii dhaabbata mootummoota gamtoomanii illee gaafateeti kan jiru madarrak qabxii guddaa dhadheetanii yaada. Inni kan biraan mootummaan naannolee biyyattii mara qixaa haa ilaaluu jechuudhaan keessumaa haala Tigraay keessa jiru wal qabatee rakkoo inni kaasee ni jira. Tigraay bu'uura tajaajila bu'uuraalee misoomaa tajaajila misoomaa mararraa citee ulaan hundi irratti cufamee jira. Wanni kun dhaabbachuu fi ka'uu xumura argachuu qabaa jechuudha. Wanti inni kaasanii jira. Kan biraan rakkoo Oromiyaadha. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti rakkoon deemaa jiru. Gaagaamaa hawaasaa hammeessaa jira. Rakkoo kanaafis qixa xiyyeeffannoon kennamuudhaan furmaanni haa barbaadamu. Rakkoo Tigraay furuu qofaan rakkoo biyya sanaa furuun hin danda'amu jechuudhaan wanti inni kaasee inni jira. Kan biraan gama mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fi ejjennoo ilaalcha siyaasaa tarkaanfachiisuudhaan wal qabatee dhiibbaan taasifamu malleeffamee jira. Kunis haa dhaabbatu jechuudhaan kaasee jira. Qabxiin murteessaan marrak akka yaada furmaataatti kaasee inni kan biraan naannoon tokko dhimma naannoo isa kan biraa keessa seenuun dhaabbachuu qaba. Adeemsi kun adeemsa faallaa heera mootummaati jechuudhaanis kaasee jira. Kan walitti bu'iinsaaf rakkoo biyya sana hammeessaa jiru tokko isa kanadha jechuudhaan kaasee jira. Kanaan wal qabatee wanti kaasuu dandeenyu afeerraa Shimallis Abdiisaa fa'iin waraanni Amaaraa gara naannoo Oromiyaatti akka bobbaafamu taasifameeti kan jiru. Kun rakkoo balaa guddaadha. Rakkoo caalu hordofsiisuuf illee waan danda'udha waan ta'eef naannoon tokko naannoo kan biraa keessa seenuun dhimma naannoo kan biraa keessa harka naqachuun dhaabbachuu qabaa jechuudhaan gaafatee jira madarraki. Gama kan biraatiin walitti bu'iinsa biyyattiif rakkoo biyyattiif bu'uurri rakkoo siyaasaati kan xumura argatus siyaasaanii jechuudhaan kaasee jira. Siyaasaan xumura argata yeroo jedhamutti ammoo egaa marii hunda hirmaachiseen marii haqa rakkoo biyya sanaa furuudhaaf dandeessisu geggeessuudhaan akka ta'ettidha kan kahee jiru. Qabxiin xumuraa biyyoonni alaa hanga walitti bu'iinsa keessatti qooda fudhachuutti gahanii jiru. Giddu seentummaan kun dhaabbachuu qaba. Birmadummaan biyyaa haa kabajamuu jedhee jira. Qabxiin jajjabduun ammaan tan mootummaan Itoophiyaa illee furmaat jedhee kaas qabxii lamaa yeewuun kaas kana Itoophiyaa keessatti daboota hamaamuu dalagaman ka gareen qorattoota mirga namooma Itoophiyaa jirtuuf yakkoos sun ka akka maammees garee Gibjaan dhufte tanaa jechuudha. Itoophiyaa keessatti mariin biyyaalessaa ayyoota hedduun akkasitti bilxiginnaan akkuma godhu dhuftee marii biyyaalessaa gaafas godhu qabdi jechaa turanii jechuun wal dhabdee hedduu jira. Wal dhabdee seenaa jira, wal dhabdee maanii jira. Suna doonfuriin gara qiyaamaa seentee Tigraay tammoo wal affeeru hoota dubrgudeeda hoota distiyaa ta'anii wal affeeruun tun qiyama siin buufta argina jirra. Oromiyaa keessatti irrin deebiniin sun ammallee jalsararanii akka dansa jabeessanii gaafachuu qaban jedhee amana. Gareen qorattoota mirga namooma idil addunyaa Itoophiyaa jirti. Paartileen Oromoo qofa don ta'in hayyooti Oromoo, beektooti Oromoo, aktiivistooti Oromoo, ilmi Oromoo kadhimmi Oromiyaas dhibcufti garee tanirratti dhiibba kara danda'een godhee yoo danda'ame mariin maani campaigning Twitter afaanu babal'aan godhamee garee tan amansiisanii Oromiyaa irra qorannoo walaba godhamu qabdi yaada qaba. Kanaaf ibskaafoo keessa kan lamaan jabdu jaalladha. Yaa madrak. Daawwattoota keenya odeessaaleen keenya ka guyyaa irraa dhimmoota jajjaboo irratti mari'anne kanumaan gayoota yoona ture ajandaa keenya jalqabaatiin kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee mana maree magaalaa Finfinnee irratti daangaan bulchiinsaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee fi magaalaa Finfinnee dhiyootti akka sararamuuf mootummaa qophiitti jiraachuu himanii jiranii. Gareen atileetiksii Itoophiyaadhaa shaampiyoonii Oreegon itti gaggeeffamaa jirarratti milkaa akka jiru irraa dubbannee jirra. Gareen TPLF qixxee yookiin jaarsummaa garee mootummaa giddugaleessaa wajjin godhuuf garee tadaraadaarii yookiin garee qixxee teessu ramadee qophiitti akka jiru irraa dubbannee jirra. Gara dhumaatti immoo miseensa Koongireesii Federaalaa Oromoo miseensa kan itti ta'e paartiin Madirak jechuudha. Gamtaan paartilee Madirak jedhamu. Rakkooleen siyaasaa Itoophiyaa irruma caalatti wal xixaa akka jiranii fi rakkoowwan kunneen dhiyootti furmaata argachuu akka qaban waamicha godhee jira. Qophiin keenya odeessaalee ka guyyaa irraa kanumaan gayoonaa ture waan daawwatati.